jalqabsi. Maadhaan isaa seera maal taatee jirta? Maal taatee jirta? Maal taatee jirta? Nageessanii naggeeffatu. Amma kana sana nagummaan ta'aa turte. Ganama isi lagaafoon itti maal lagaafoon gorsaa dhagaan turreeti. Ashama ammunan gabbee ijoollee bira taphatatti immoo walitti dubbattanii jirtanii? Furmaanni jiru. Bakka. Deemi kunoo. Deemuu dandeessa. Maal ta'e? Maal godhu? Maal godhu? Akka maal godhu barbaaddaati? Bakka achas gabbaa ashii. Akka maal godhu barbaaddees? Asheetas bakka asheetanii maata gorsaa. Maalan tasgabbaa? Bakka tasgabbaa jedhame bar. Ittimi. Ganamas gorsaan ture. Dhageesse. Bakka achatti shingorsa keessi dhaga'uu diddamte. Ana bakka achettanii maate bakka achatti hin lolan. Hin lolinni? Ashama harka fuuni akkam jirtan hordoftoota chaanaala keenya kan taatan marti keessanuu nagaa rabbii lafaaf iddoo jirtanitti isiniif haa baay'atu akkam jirtan akkam sa'a kana geessanii nuti nagaa guutuu rafaa qabnaa nageenya nu bukkee ture isin birallee haa jiraatu isiniin jecha deebinee dhufnee jira har'aan kana lama taanee dhufnee nagaa gaafa. Ayyaanni faraarii waaqa isiniif haa baay'atu. Dhaggeeffattoota chaanaala keenya marti keessan akkam jirtu yaa keessanii nuun nagaa rafaa qabna nagaa nu bukkee ture isin birallee jiraatu jecha. Lama tarii dhufnee jirra maal akka hojjechuuf jennu walummaan haayilaan. Egaa obboleewwan kiyyaa Hacaaluun maal akka hojjetaa ture agartanii kaleessa akka sanatti baay'ee tokko na aarsee baay'ee tokkoon dallanee jechuudha. Yeroo homaa gochuu hin dandeessanii dhumarra nan dhiise. Kanaafuu har'a waan ta'e tokko yaadne amma inni gadi bahee taphachuu ijoollee bira hin jiru jechuudha gadi bahee. Kanaaf iyyaamna gizeen dhufetti kaameraa dhossinee kaanee aniif Isaayyaasiin isarratti hojjannaa jechuudha. Har'a maal irratti hojjannaa? Mee maal jedha? Akkuma daa'immootawwan kaaniitti dafeetoo garaan badee yookaan immoo yaada addaa keessa galamoo yookaas immoo yaadaan biraa qabaanuu ibsamoo maal jedhanii waan jedhu mee akkuma nama jabaatitti waan hordofnu ta'a. Aniif Isaayyaasiin lafa nagaa kana wallollee kana boodan himni wajjin hin jiraadhu wajjin jiraadhu atis deemtii maatii biratti galiin jedhan. Irra jechi ka'uu koos immoo ka'umsi koo isa aarsu fananii. Amma ni naarsana isaa arsadhee yaadaara. Mee maal jettaa too? Walummaan kan ilaallu ta'a jechuudha. Shakkii maanni yeroo hundumaa shakkii maanni. Shakkii miti bakka amma si jammara gizee hundumaa hoo sitti himaa waan asitti nageessu jette miti kana booda rakkoon qabu maarree. Ammaaraatiin jiru waanuma ammaa isa hundi filachuudha. Jammara gochuudha rakkoo qabdaa. Rakkoon qaboon. Rakkoo qabda. Rakkoo qabda. Jechuun bakka siyaasa jechuudha. Natu abbaa manaan ta'u natti fakkaata beektaa gaafa ilaalu. Rabbii fudhuun sitti maara. Utuun abbaa manaa ta'e akka abbaa manaa ta'e akka abbaa manaatti si qabee. Naree buufaa barbaadde. Akka kanan taatu. Naree buufaa barbaadde. Maalati maaf hirribamtu? Maaf hirribamtu ati? Maaliif na reebda? Ati maaf hirribamtu qoy? Maaf na reebda jedhe. Maaf hirribamtu? Maalani maal jechuun nama beeyani. Maaf nama maal reebamu? Maal Isaayyaasiin gaafa dhugaman. Adalleen naannoo asiin si qofachiisaa minna? Anaan garuu wanta kana qofachiisan jiru. Isaayyaasiin Hacaaluu sitti haasaara dhageeffatu maal jedhu? Amma waan taasisu miti maalidha namni immoo? Ati hin beektu qo'atee daa'imaatii kan isheen haasoftu dhaggeeffadhu ishee waan biraa haasa'aati. Maarree ana dhaggeeffa ana haasa'u koo dhaga'eennaa nuti si gargaara. Isheen akkos hin jettee sa'aatii saddeetii hojii deeman beekan sa'aatii akka hojii deeman maa jechuudhaan. Natti mata wayii haasa'atanii. Anaan beeku yaadu lafuma nagaa naan lolaara. Natu lafa nagaa si lolee? Suma na lolaara. Bakka sin jedhe dubbii si barbaachisa waan. Lakki suma na lolaara. Yoollesh ani si faanan jiraadhu akkasin ta'a sanan ta'a akkanan ta'a ta'u sitti ni kana duras. Maan gosa naree kanaafiyyuu maan lafa nagaa na lolaa ture siin lafa nagaa siin na lolaa ture. Eenyutu balleessaa qaba eenyu kan dubbii qabu. Maal naawwaati? Nanda'u mucaamu. Dubbii fiigee jalqabda minaan gaffidee dubbii jalqabda teessee dubbii jalqabda. Bakka. Yoo si dubbadde immoo gargariin baasirraan adda baate. Adda baatee maa inni furmaanni jiru? Bakka. Deemi kunoo. Deemuu dandeessa. Maal ta'e? Maal godhu? Maal godhu? Akka maal godhu barbaaddaati? Bakka achas gabbaa ashii. Akka maal godhu barbaaddees? Asheetas bakka asheetanii maata gorsaa. Maalan tasgabbaa? Bakka tasgabbaa jedhame bar. Ittimi.
Ganamas gorsaan ture. Dhageesse. Bakka achaa ta'e shingoo isaa keessatti dhaga'uu diddamte ana bakka achittani maate bakka acha ta'e hin lolan. Hin lolinni? Ani biyya tangalee biyya jiraadha baay'ee biyya jiraadha si wajjin jiraadha maa jira nimmaan kennu. Kanaafuu rakkate kaa inni si walloluu irraa hangaleen biyya jiraadha sin jedhee beennu. Ma walloltanii galeen biyya jiraadha. Kan wallolee koo nafsii malee sana. Inni garuu amma beeku dubbate kaa kanaafuu. Bakka amma si jammara addaan bahuudhaan walloluudhaan amma ati addaan bahuu barbaadanii kanaafuu iddeen kunoo rakkoon qabu. Kan barbaadu siidha. Rakkoon qabu. Kunoo kisii deebiin jalqabsi. Maadhaan isaa yaasee sarara maal taatee jirta? Maal taatee jirtudha? Maal taatee jirtudha? Nageessanii naggeeffatu. Amma kana sana nagahu waan ta'aa turte. Ganama sila gaafa itti maal gaafa gorsaa dhagaan turreeti. Ashama mana gabbee ijoollee bira taphatatti immoo walitti dubbatanii jirtani. Akka ta'e hantee walitti nan bakka ammoo dubbii jalqabdi. Adda baanaa sirraan adda baanii yaansi hojii jiraachuun barbaadu Hacaaluu fira deemaa minaamu. Bakka achi ishiin dogoggortee jirti miti dhiifama godhi bakka ishiin dogoggortee. Beektaa dhiifama jettu. Bakka achi isa tokko. Maaliin dogoggoree dhiifama godhaaf maa? Ati mooyyuu waan dhiifama godhiifettu maa anaan dogoggoree isa dogoggoree. Bakka achi ishii dogoggortanii miti bakka achi. Maali ani maal balleessataan dhiifama jedhaan irree isa akkoo kan lol. Ka achi sana. Loluu kiyyaa agartiyyuu. Bakka tamashiitu seenanii naallolaa hin jenne isheen immoo kanasa kan naallolaa jechaa jirti tas gabbaa bakka achi. Bakka kana booda jechuudha. Jagee duratti sittan himaa. Kana booda isheen wanta kanatti dubbattee alangaadhaan wal deebisee gad deebisee ishee gara. Kiristoos sittan himaa. Humna gara. Maali? Alangaadhaan. Naa reebbamu maali? Wanta tokko dubbattee naan siin gara. Maaliif reebbamaan? Bakka. Bakka. Siin jechaa rabe ishi jettee irraa fudhachuuf narreeba. Bakka achatti. Narreeba siin jiraa rabe. Ati deemee bakka achatti waan isheen bira gallee jiraannati jiraachota. Kanaafudha dhageessa ishee reeburraa ani isheen biyya gallaati mootii. Biyya sagalta jiraataati. Biyya sagalta jiraata. Asii wajjin jiraanna kaabii. Biyya tegaltee bu? Maasii gashee nabshin ikkoo abbaa mana fadha mana dibar. Oduu abbaa mana fadha mana ta'uu waatan maal fakkaatu wal reebdere maa kanatti wal reebdan. Qixaatachuun danda'u? Isheen qixaatachuun danda'u? Kanaafuu laddaafni kun waan siin jedhe beektaa osoo akkas ta'e maaf narreeba jettaa siin jedhaa. Balleessaa isheetiif garuu reebamuu qabdi. Gaafa balleessiten nan reebamti. Haadha manaa reeban. Reeban. Maal godhu? Fakkaatu haadha manaa reeba siin jedhee jiraamte. Maal godhu? Haadha manaa reeban ishee maal godhu? Haadha manaa kabajaniit hundumaa godhanii qaba. Haadha manaa kabajan malee maal jettee? Haadha manaa reeban kabajan malee. Hin kabajan malee reeban dhagee kun daa'imman mana kanaa dursi gorsiti laaffa. Yoo isheen balleessite. Ashin balleessite. Itti maalti? Ati si akkanaatti ati si. Tokko lama sadii itti mi. Tokko lama sadii. Kasaa dhageeffadhu kaati maali? Jalatteetuma irraa fudhatteetuma. Isa isheen balleessitu si man fudhu. Isheen amma isheen tasgabbooftutti hin fudhatu. Si'a meeqa? Si'a meeqa? Gisu bakka miyyuu siin jedhaa rabe. Asuma kamiyyuu nama fudhatta kan isheen gaafa amma isheen tasgabbooftutti. Amma isheen si'a meeqa tasgabbooftutti amma si'a meeqa irraa fudhadhe na argaarta si'a meeqa irraa fudhadhe na argaarta. Amma si'a meeqa kan tasgabbaa barbaadde? Bakka achii yookiin immoo asasaayi ammasitti ashiin biyya deemnee hin tasgabboofte ati tasgabbaa'ee bakka achii gaafa sillachuu tasgabbooftanii nufti bakka isheen gaafa tasgabbooftee waan kana keessa baate hin nufti. Maal kana keessa gaafa baate? Kanaafuu isin jedhe qamarree aarii kanarra biyya deemtee tasgabbooftee dhuftii kana booda atis tasgabbaa'ii isin jedhe maal isin jedhe kana maal ijoollee baasta? Ani jettiin baasne. Inni waanuma beeku siin jedhaa rakka. Natti mee ilaafilamirra dhagaa kan dubbii qabu si ofii keetti dubbii barbaadu. Amma bakka dubbii dubbii dhiisi kaasaa yaasisee tokko kan baasne. Ayyaannem bakka ammaanii dhiisee dadhabee shiboochi jiran qabamni akka shiboochi na fideti. Ulee naaf fidin irree baasiin jedhaa shiboo. Shiboochi eegina fiti. Takka fides reeba maala fides. Hanan reebdaa. Hanan reebdaa. Reeba maala fides. Akka naaf fiti kai. Si wayya garuu. Reeba maala fides. Si wayya garuu. Kanaafuu ammalaa inni dura nagaan si kadhataa ture ko amma si daa'ima fuulduratti ulee naaf hidhettaani kadhataa ture kon.
Malata kabajaadhaan asitti manatti kabajan beektachuudha. ጭራሽ Erga baay'inaan isumaayyuulee ulee fidinaalee shiboora ni hirkuta. መንገረፍ Garafta. Aduun sun garafa. walitti qabeen mana kana keessatti hin garafu. Walitti qabeen. Amma maalumaaf otoo ta'e ilaahi amma jechuudha. Isaayyaasiis hin darbatini innis ulee fidee nurra eebuuti. Nullee sirratti hojjenne. Ani bidde waliin lolle. Ani bidde waliin lolle. Anaan fooqirra gad darbata garuu qaba. Ani bidde waliin lolle. Mak. Maal taree mammoo? Maal nama biqiltuu. Waalaikum. Ati kaleessa irratti hin hojjenne sirratti hin hojjedhanis. Ayidallee. Waalaikum. Sirratti hin hojjedhanis. Waalaikum. Waalaikum.